Caffee Oromiyaatti koreen dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seeraa bakka bu'oota hawaasaa Aadaa Waabaraa fi sadii Canqaa waliin dhimmoota garaagaraa irratti magaalaa Qaaqeetti mari'atan. Bakka bu'oonni hawaasaa Aadaa Waabaraa fi sadii Canqaa maricha irratti hirmaatanis olaantummaa seeraa mirkanaa'aa jiruun nageenyi dhufaa jira, cimee itti fufuu qabaa jedhan. Rakkina guddaa keessa jira uummati baadiyyaa. Amma xiqqoo see fooyyee qabna waan ta'eef kun cimsee itti nuu fufuu qabaa. Nageenyi kun qararra nuu bu'uu qabaa dadhabneerraa. Qonna gama fayyaatiin kaasuu hin dandeenye. Gama bu'uuraalee misoomaatiin kaasuu hin dandeenye. Kana hojjechuudhaaf yoo nageenyi jiraatedha. Kanaaf isa jalqabaa nageenyi murteessaadha. Isa kana xiyyeeffannaatu nuu kennameedha. Uummata keenya kana immoo haala nageenyarraa kan ga'e bira geenyee deeggaruu hin dandeenye. Har'ayyuu jechaadha. Fooyyaan isa qabaatu malee deeggaruu hin dandeenye, gargaaruu hin dandeenye. Gatii quba isaatii kaffaluu hin dandeenye, gatii lubbuu isaatii kaffaluu hin dandeenye. Dhimma haqaarrattis hojii maatii jijjiiramaa jiru hundumti isaa jijjiirama biyya keenyaatiif guddina biyya keenyaatti jijjiirama waan ta'eef hojii gaarii kan hojjetamaa jiru. Rakkoo nageenyaan bu'uuraalee misoomaa manca'anii fi kan hojjetamaa jiran harkifannaa waan qabaniif xiyyeeffannoo barbaadus jedhaniiru. Daandii ispaaltii Canqaa Gidaamii kiiloomeetira 98 kan dheeratu akka inni hojjetamu ta'ee nuuf kenneera. Haa kennamu malee piroojeektiin kun deemaa hin jiru. Bishaan kana jaarkaanii tokko birii 25 bitatee dhugaa jira jechuudha. Kanaaf bara kana immoo akka jalqabamuuf itti deemameera. Gaafa ogeessi dhufee ilaalee bishaan iddoo akkasiitis ni hojjetamu jedhame garuu immoo ogeessi dhufee immoo bahee sokkee jechuudha. Waajjirri fayyaa keenya hin gubatee ambulaansiin haadholii keenya baattee deemtu gubattee jirti. Motorri 10 ol gubatee jira. Waajjiraaleen mootummaa caccabanii jiru. Kana keessa taa'ee hojjetaan keenya hojii hojjechaa jira. Aanichatti nageenyas mirkaneessaa misoomawwan bu'uuraa fayyadamummaa uummataa dhugoomsaan hojjetamaa jiru jedhan bulchaan Aadaa Waabaraa obbo Taarikuu Kibabuu. Rakkoon nageenyaa haa jiraatu iyyuu malee rakkoo nageenyaa kanaaf immoo itoo hin jilbeenfatiin hojiiwwan misoomaa karoorrii uummata kanaaf hojjetamuu qabu. Keessumatti dantaa faayidaa uummataa mirkaneessuu kan qaban hojiiwwan hojjetamuu qaban immoo hojjetamaa turanii dhufanii jiru jechuudha. Nageenyi kun foolii gaarii amma urgaa'uu jalqabe kun foolii gaarii amma qilleensa gaarii amma uummati keenya suufuu jalqabe kuni kan inni dhufuu danda'e salphaatti miti qoosaatti miti jechuudha. Miseensi koree dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seeraa Caffee Oromiyaa obbo Mohaammed Kamaal nageenya guutummaan waaressuuf qabsoon karaa nagaa murteessaa waan ta'eef hawaasni irratti hojjechuu qabaa jedhan. Dargaggoonni hubannoo dhabarraa itti fakkaatee garasitti makaman akka bal'inaan galan maatiin jaarsotiin biyya abbootiin gadaa hawwatiin siinqee caasaa mootummaa waliin taatanii kanarratti jabaattanii hojjechuutu isinirra jira. Nageenya yoo mirkanaa'e lixa Oromiyaatiif akka mootummaa kanaa kan xiyyeeffannaa kennan jiru jecha. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seeraa obbo Gabree Urgeessaa facaatiin misooma bu'uuraa madaalawaa fi qaqqabeessa akka ta'uuf caffee inni hojjeta harkifannaa jirus furamuu qabaa jedhan. Caffeen facaatiin misoomaa madaalawaa fi qaqqabeessa akka ta'uun hojjeta. Deebiin isaa garuu tartiibaa wal duraa dubbee akka qabu yaada keessa galchuun gaariidha. Naannawa kanatti immoo waggoota 2-3 dabran keessa illee waan laalaa turreeni baay'ee gaaffileen kuufamni hedduu waan jiruuf jecha bajanni guddaan biliyoonii gamanatti ramadamee akka itti laalamu beekna hordoffii goonuunis sababa rakkoo nageenyaatiin jijjiiramicha akka barbaadamu piroojeektiiwwan milkaa'uu dhabuun jiraatanis inni kun jira.